Walaloo gabaaba guutuun daashoo dinqaatiin kan barreeffame. Uumama namaa keessi namaa gola hedduu qaba. Nama hin amanu. Furgaafannee haasofnee qola qolaa baafnee gola gollixnee ammas otoo as yaafnee waan baay'ee hubanna. Kosiidha ofiin jenna manni keessa namaa inni haalaan dhokfamaa abbaan qofti banu hiriyaan akkamii takkaa hin amanu iccitii kan biraa kana keessa jira jedhee shakkiin qabu haalonnis ta'anii yeroon yommuu darbu keessa furtuun cufe yommutti banamu dhoksuuf kan yaalame baay'ee argamu ajab keessa namaa godoo iccitii namaa nama namanu kan du'an galaanu jechisiisa hunda gochi akkas addaa. Maqaa Maqaa caalu. Walitti rukutanii asirraa kutanii achitti hirbanii walitti maxxansanii waan haaraa uumuudhaaf gurra harkisuudhaaf of akka jajachuu yookaan wal jajachuu qindaa'ee waa marti tarraa'ee akkasitti naa'ul firaa'ul isaa'ul hundaa'ul naamboon naafboon firaamboon atanaamboon loliiboon moo'iiboon iftisiin siifanii kan ofii waan ofii naaf yaada olii yaar seeneeti yenneeti siimboonan wanti hafee hin jiru kan lafarra jiru tuutni maqaa yaa'ee doo'in adda ta'ee kan namni nama baasu bareechee moggaasu hojiidhaan bareechee sirriitti of qajeelchee maqaa gaarii ta'a jechaan kan mogga'e hojiin mirkanaa'aa maqaan maqaa caalu waanuma kan madaalu hojiitu nama baasa isatu moggaasa.